mootummaan naannoo keenyaa akka sila kaase ergamoota isaa keessattuu uummata keenya barnootaaf teknooloojiidhaan ijaaruu, dinagdeedhaan ijaaruu, sirna cimaadhaan ijaaruu yoo cimsee gulantaa qabsoo amma irra geenye kanarraa kara gulantaa taanutti ceessuudhaaf karoorota qabatee jabaatee hojiirra oolchee fedhiin diinotaa aduun diinota keenyaa dadhabaa dukkanaawaa deemu. Itoophiyaa irratti haqa bilisummaan obbolummaan dhugaa iddoo qabachaa sadarkaa barbaadamutti ce'umsi barbaadamu mul'achaa kan dhufu ta'uusaa ilaaluun hin barbaachisa jechaadha. Naannoo keenya keessatti qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya ijoollee isaa dabalatee baadiyyaa keessatti jireenya gadadoo boqonnaan inni itti jiraatu akka cufamu, baadiyyaa keessatti horatee akka qusatu, isa qusate sanaan immoo jireenya ammayyaa baadiyyaa keessatti akka jalqabnu mootummaan naannoo keenya qoratee giddugaloota 6,600 ol gandoota Oromiyaa keessatti adda baasee jira. Sanaaf maastar pilaanii qopheessee jira. Maastar pilaanii saniin akkuma kabajamtoonni miseensonni caffee godina Shawaa Bahaatti baatanii ilaaltan haaromeewwan hundaa jiru jechuudha. Qe'een qonnaan bulaa rakkoo hamaa keessatti jiraatamu sun hundi keenya iyyuu madabii irra ciisnee itillee irra ciifnee kan itti guddanne sun otuu horii gidduu kan itti ciifne sun hafee manni bitaa mirgaan kan itti dhimmistu sun boqonnaa sun cufamee qonnaan bulaan keenya miileenotaan qusatee miileenota sana baasee mana ammayyaa ijaaree Oromoon badhaadhu akka danda'u qabatamaatti agarsiisee jira. Kun gandoota baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti kallattiin kaa'ame kun ariitiidhaan karaa qabataa deemuu danda'u ture. Kabajamaa miseensi caffee kunis hoggansa gandaa raajii hojjechaa jiru kana deeggaree caalmata kan bu'a qabeessa gochuu danda'u gochuu tura jira jecha. So waan haaromeen amma baadiyyaa irratti jalqabne kun yoo ariitiidhaan dafnee itti deemne waggoota muraasa keessatti qusannaa sadarkaa olaanaa irraan ga'uu dandeenya. Waggoota muraasa keessatti hiyyummaa baadiyyaa keessa jiru cabsuu dandeenya. Jireenya ammayyaa ta'e qonnaan bulaan keenya aadaa isaa safuu isaa eegee akka jiraatu gochuu dandeenya. Hundaa ol garuu baadiyyaa keessatti qabeenya uummachuu dandeenya jechuudha. So qonnaan bulaan amma haaromee ijaare kun lafa sanaaf kaartaa qaba. Mana sanaaf kaartaa qaba. Qabeenya qaba. Ittiin liqeeffachuu danda'a. Dabarfachuu danda'a. Akka ammaa kana miti jechaadha. Amma manni citaa baadiyyaa keessa jiru qorqoorroon baadiyyaa keessa xiqqoon jirtu kun qabeenya miti. Akka qabeenyatti hin laallamu. Qabeenya miti jechuun baankiin hin beeku. Liqeeffachuu